السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota fi kabajamtoota YouTube channel kiyya arras video barnoota biraatiin walitti deebinee jira. Yeroo dheertuuf walirra bannees jirra. Har'a video haaraa walitti deebinee jira. Video tana like godhaa. Channel kana immoo subscribe godhaa jechuudha. Osoo warreen channel kana faarii taatan. Video har'aan tana video waa'ee durraa barattan akka taate abdiin qaba. Suni kun waliin turaan isiniin jedha. Har'aan tana waa'ee pneumonia yookaan saambaamichi tirraa haasofnaa jechuudha. Guyyaan pneumonia yookaan guyyaan saambaamichi torban kutaa kana keessa kabajameeti ture. So har'aan tana waa'ee pneumonia yookaan saambaamichi kanarraa waa'ee hubannoo isiniif taajee yaadu tokko isiniif himma jechuudha video tana keessatti. Saniifuu saambaamichi osoo hin jenne osoo hin taane pneumonia jechaatti haasofnaa jechuudha video tana keessatti. Pneumonia gizeen akka dhukkuba saambaamichi ta'e akka baratan niin fedha jechuudha video tanarra. Hanga dhuma video tanaa na waliin turaan isiniin jedha. Channel kanaaf warri haaraa taatan akkuma isiniin jedhe ammallee subscribe godhaa. Video tana like godhaa jechuudha. Like godhuun keessan videoon tun nama hedduu bira akka geessu godhaa jechuudha. Namni hedduun akka baratu godhaa. So video tana like godhaa jechuudha akka dandeessan. Namoonni hedduun pneumonia yookaan saambaamichi kun ufaa normaalaa akka itti fakkaata jechuudha. Garuu kana miti. Pneumonia yookaan saambaamichi dhukkuba hamaa yookaan dhukkuba badaa du'a hedduudhaaf nama saaxilaa jirudha jechuudha. Keessaafuu daa'imman waggaa 5 gadiitii fi ummata umriin isaanii gurguddoo waggaa 60 olii dhukkuba yeroo hedduu du'aaf saaxiludha jechuudha dhukkubni kun. Har'aan tana video tana keessatti pneumonia kun maali? Mallattoon isaa hoo akkamitti namatti daddabara? Maaltu pneumonia namatti fida? Yaalli isaa hoo akkamitti prevent yookaan akkamitti irraa dhorkina waan jiru video tana keessatti gabaabsee akka isin galutti isiniif hima jechuudha. So video tana kumaan amma isiniin ga'e irra deebiitiin isin jaa like godhaa. Channel kana subscribe godhaa. Dura pneumoniaan maali yoo kan jennu taate yookaan saambaamichi kun maali yoo kan jennu taate dhukkuba somba hubuudha jechuudha. Dhukkuboota hedduu kan somba hubuutu jira. Dhukkuboota jira kana keessaa inni dhukkuba takka jechuudha. Dhukkuba somba hubu. Somba keenya keessaa karatiita yookaan kiisha qilleensaa xixiqqaatu jira jechuudha. Yookaan air sac jedhanii. Air sacin kun alveolii jedhama. Yeroo dhukkubni pneumonia kun nu qabu alveolii yookaan kiishni xixiqqaan qilleensaa kun akka nuti hafuura baafannu nu godhu kun kiisha xixiqqaa san keessa malaa fi bishaaniitu guute jechuudha. Akkuma suuraa irratti argitan alveolii jechuun waan kana. So gisee pneumoniaan nama jiru wanni kun dhiigaa fi yookaan malaadhaaf bishaaniin guutama. Yeroo kanatti dhiigaa fi bishaanii fi malaadhaan guutame hafuura baafachuu hin dandeenyu jechuudha. Yookaan shortness of breathing uumama. Komaatuun nama dhukkuba. Pneumonia gisee jaan dhukkuba kana jechuudha maalummaan isaa. Pneumoniaan kun yookaan saambaamichi kun somba moggaa takkaa hubuu danda'a yookaan somba lameenuu bika takkaa hubuu danda'a jechuudha. Pneumonia maaltu nama fida? Koziin isaa maali yoo jenne takkaffaa baakteeriyaadha jechuudha. Keessaafuu Streptococcus pneumoniae jedhaniin baakteeriyaa kanaatu nama fida jechuudha. Dhukkubni pneumoniaan baakteeriyaadhaan nama dhufu kun baramaa fi kan nama hedduu irratti argamudha jechuudha. Kunis haakaa leeyidaa hamaa nama fida. Qufaa haafii dhiigaa qabdu faa nama fida. Ifi dadhabbii nama fidu baramaa nama hedduutti fidu jechuudha. Baakteeriyaadha jechuudha. Takka lammaffaan vaayirasii jechuudha. Vaayiral pneumonia jedhaniin kun akka jiifafaatti nu eegale jechuudha. Akka jiifafaatti nu eegale eegas booda hammaachaa deema jechuudha. Waan lameen kanaatu pneumonia nama fida baakteeriyaa fi vaayirasa kana jechuudha. Baakteeriyaatu irra hamaadha. Baakteeriyaa fi vaayirasa kanaan akkamitti namatti daddabara kan jettan taate takkaffaa yeroo dhukkubsataan san hattifatu yookaan qufa'u dropleetii xiqqisuudhaan namatti dabala jechuudha. Hafuuraan qufaa gisee qufaan yeroo hattifatan funyaan keessa seente nutti dabaluu danda'a jechuudha. Lammaffaan immoo close contact yookaan dhukkubsataa sanii wajji wal tuttuquudha jechuudha. Sadaffaan mana keessa yookaan iddoo makiinaa ta'uu malee iddoo tokko namni itti baay'atu keessatti poor ventilation yookaan qilleensi gaan jiraachuu dhabuudha jechuudha. Yoo ukkaamamaa ta'e bikkisan namni dhukkubsataan tokko keessa jiraate namatti dabaluu danda'a jechuudha. Gisee namni san qofa maaliif qilleensi waan jiru. Haalota kanaan namatti daddabala jechuudha. Pneumonia waan dhukkubni saambaamichi jedhanii kun
qilleensaan dabaree jechuudha. Airborne disease jennaan dhukkuboota kana kan. Erga kana inni mallattooleen niimooniyaa hoo maali kan jiru haa ilaallu. Takkaffaan leeydaadha jechuudha. Leeydaa hamaa fi qabbana jechuudha jechuudha. Mallattoon inni namarratti argisiisu takkaffaan. Lammaffaan qufaa hamaa addaan hin cinne jechuudha. Persistent cough jennaan qufaan kunis kan afii qabu. Afiin tunis biicaa yookaan magariisa ta'uu malte jechuudha. Tan malaa qabdu afii malaa qabdu. Yookaan afii dhiiga qabdu fa'aa dhibee namni tuufu keessatti arguu malan jechuudha afii. Ammas hafuura baafachuu dadhabuu yookaan hafuurri namatti citu yookaan shortness of breath jennaan mallattoo isaati jechuudha kunis. Ammas dhukkubbii qomaa jechuudha yeroo hafuura fudhan yookaan qufaan qomaa ta'uun nama dhukkuba jechuudha. Dhumarratti dadhabbii hamaa namatti galaafisa jechuudha. So mallattooleen niimooniyaa yookaan saambaamichi kanneen jechuudha. So mallattooleen tun akka waliigalaatti mallattoo nama dhukkuba niimooniyaa qabu irratti mul'atudha jechuudha. So daa'imman irratti mallattoo akkam agarsiisa dhukkubni kun mee waliin haa ilaallu. Takkaffaa daa'imman irratti mallattoon agarsiisu hafuura darbuu yookaan fast breathing humnaan hafuura daddafanii hafuura baafachuudha jechuudha. Hafuura darbuu. Lammaffaa qoma if keessatti dhiibuudha jechuudha. Qoma isaanii hafuura baafachuu jaanii if keessatti dhiiban jechuudha. Akkuma suuraa asirratti argitanitti. Sadaffaa nyaata nyaachuu diduu fi yookaan harmaa luuguu diduudha jechuudha. Afuraffaa immoo iyyuudhaa fi mooraalii dhabuu yookaan laafachuudha jechuudha. So mallattoolee kana daa'imman irratti argisiisa jechuudha. Daa'imman irratti mallattoolee kana yoo argitan daddaftanii osoo hin turre akka mana yaalaa geessaniin isin gorsa jechuudha. Sababni mallattoo niimooniyaa yookaan saambaamichi waan ta'eef. So mallattoolee tana baruu qabdan jechuudha. Daa'imman irratti keessaa kan daa'imman irratti mul'atu tan of eeggannoodhaaf jechuudha. Hayyee amma dhukkubni niimooniyaa kun uummata kam yoo qabe irratti hammaata jechuudha. Uummata kamitti irratti hammaata yoo qabe uummata kam irratti hammaataa yoo jenne takkaffaa akkuma inni jedhe daa'imman waggaa 5 gadiiti jechuudha. Isaan irratti hedduu takka hammaata complication hedduu takka fidaadha jechuudha. Lammaffaa irratti uummata umriin isaanii gurguddaa jechuudha. Waggaa 60 ol uummata ta'an irrattis hedduu takka hammaata jechuudha yoo dhukkubni niimooniyaa qabe. Sadaffaa irratti dubartii ulfaatti jechuudha. Kan itti hammaatu dhukkubni niimooniyaa hundoo qabe. Afuraffaa irratti warra tamboo toorra keessa akkasumatti hammaata. Shanaffaa irratti uummata dhukkuba sukkaraa qabus irratti hammaata. Jahaffaa irratti uummata HIV qabu irratti illee hedduu hammaata jechuudha. Sababni immunitii qaama keenyaa yookaan dandeettii qaamni keenya dhukkubbii ofirraa dhorkuu waan deddeebisuuf uummata dhukkuba kana qabu niimooniyaan hedduu takka itti hammaataa jechuudha. So torbaffaan asmii fi dhukkuba onnee warra qabu irrattis niimooniyaan ni hammaata jechuudha. Saniifuu of eeggannoodhaaf uummanni armaan olii dubbadda kun yoo mallattoo niimooniyaa qabaatan saffisaan osoo hin turre mana yaalaa dhaqanii if yaaluu qaban jechuudha. Maal jennaan itti hammaataa yoo hammaate immoo karaa du'aatti waan nama geessuuf jechuudha. Yoo hin yaalin yoo yaala hin argatin. So gabaabumatti niimooniyaan dhukkubaan amma isiniif hime kana fakkaata jechuudha saambaamichiin. Saniifuu viidiyoo amma ilaaltan tanarraa akka waan dhukkuba kanarraa waa baratan illee qaba. Mallattoolee dhukkuba kanaa kanneen amma isiniif hime kana namni keessaafuu daa'imman irratti uummata gurguddaa irratti yoo argitan keessaafuu daa'imman irratti yoo argitan saffisaan akka mana yaalaa geessanii lubbuu isaanii baraartanii isin jaa viidiyoo tanarraa akka waa baratan akka waa hubattan abdiin qaba. Keessaafuu dhukkuba niimooniyaa kanarraa akka waan takka fudhatan abdiin qaba. Viidiyoon kanaa tun namni isin taatu yoo jiraate chaanaala kana subscribe godhi viidiyoo biraatiifis video tanas like godha hiriyoota keessan hundaafuu share godhan isin jaa. Gaafii qabdan komentii jalatti naaf barreessaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti dachaanu chaanaala kana subscribe godhaan eegan isin jaa. Nagayaan naa tura.